hundarra caalta eenyullee singitu jedha kan rasini jedhee mooticha Daawit irraan fudhadhe deemsa ingali innoo sinitti fakkaatiin kana qabadhe diina koo seexana yeroo baay'ee moo'eera salaamu waaqayyoon haa Atundara jatam gofta eenyullee singitu Atundara jatam Yesus eenyullee singitu Gadatu esalle hinjiru wagni sitakatu Atundara jatam gofta eenyullee singitu Atundara jatam Yesus eenyullee singitu Karnai gata akam badus gongkuma berbadu Namaran sibata agargira Egum sasa ketuna paise tikse lagatise Lapa onas lalisa napkode Bunti ko epise Noktan ko goftale yasise Akadina lafarra nalame Sira nabatame ammoo yeroo cufummaa kaca qophiin ka'onne namaati deebin ammoo agar waaqaa yoo onneen tiin qophoofte waaqi hedduudha dhaga'uu hin dandeenye gumii waaqayyoo wannan isanitti fudhe gudayyoon onneen sana qophooftu namni onneen isa qophoofte waaqi sirraa dhaga'uu hin danda'a yoon qophaa'in ammoo akkanuma deemna hin dhufna hin deebina كقبائي واقي سرّا إنركض. آمين. كنا فونين كن قبّفته غربيش واقعيو ستياما نمي وياردا كونكو واقعيو كابتنو دوف باستري بورتلاندي نالله جال كي قدايا كتاي باستر هارو نون شوفم مانو أركض أفني مياسي بنوتي. Hallelujah. Yesus man. Amen. Ndagaman? Yeah. Hallelujah. Gofta galanni agawti. Tari nama toltas. Hallelujah. Ikona kanas. Naga waaqayyo gofta sadi abaayatu. Maqaan kiyya haro. I think yodo nguru baade February 25 waggaarraa lama jechuun waldaan kun jala qabame. Tanaafarra akkanatti arguun kiyyaa guddisee na gammachiise. Hallelujah. Yesus gooftaadha. Hallelujah. Kanaaf gooftaan Yesus Kiristoosiin amanama waan bamaa namni waaqayyoo nu kenne tanaafiyyuu waaqayyo gooftaa galanni agawuti respect godha ammoo dhiifama guddaa tanaafiyyuu waaqayyo gooftaa galanni agawu Dr. Buutaanis jira tanaaf namoonni hedduun Pastor Buutaan tanaafi waaqayyo gooftaa galanni agawu hallelujah Yesuus waaqayyo sagaduu fi qulba'an kunis yaad gaarii hallelujah haa ta'u malee jedha namni kunni dubartoota lama qaba dubartoota lama qaba jechuun dubartoota don ta'inu haadha mana lama qaba jechuun haadha mana lama qaba jechuun kan dubbatu sagalee Waaqaa jedha macaaf qulqulluu jedha dubartoota lama isa isaanii ol ba'an kanaadha dubartoota lamaan kanaadha suuti sanii jedha maqaan isaanii tokko Hannaadha takara lammeessoon ammoo Finaanaadha. Hannaani Finaanaan ijoollee waggaatti gara mana qulqullummaa hin deemanii Waaqayyoof sagaduudhaaf aarsaa dhiyeessuuf waggaa waggaatti irkaanaan ol ba'a. Gar Seloomiin kuni fuula ijoollee lamaan lubi ta'anii Waaqayyoo gooftaaf hojjechaa turanidha. Tanaaf warri kun giza cufaa garan ol ba'a. Waaqayyo aarsaa dhiyeessuuf ol ba'a. Ataatu maleedha masaanuunis giza isiin Waaqayyoo fi aarsaa dhiyeessuuf tuttuuttiidha. Giza isiin maal taatu? Waan nagaddisi anin keessa laaletti macaaf kan giza dubbisu maaf giza biraan tuttuudhee?
waaqayyo arsad yesuuf ol baat calla maaf barreeffa isa keessa manjira hallelujah maaf yoo ta'e yoo qut boqonna shaniif qutuna jarra deebine waaqayyoon akkanaan dhalin godhanne waan godhee fiira maan jechuu itti gaafatamaa waaqayyo jechuudha hallelujah itti gaafatamummaan dubbiin pulaanis qabde yoo siini arkisii gar waaqayyo ol kaasuu jalqabde masaanuun isii maal totteedha haqisiin bootta midhaan lagattuttedha haqisiin dhugaatii lagattutti fakkaatutti hin barreeffamne ilqaanaani waa'ee hannaa guutumaa guututti waan mana keessatti ani ijoollee kudhanii siif hin caalu jedheen ijoollee kudhanii siif hin caalu ginannaaf deebii ta'uu hin dandeenye hannaafi deebiin isin achi kenniteelleen hin barreeffamne ejjeen caaltaa jedhu sagalee waaqaa hannaanii achitti hin dhaabanne gize gari nam jajjabeessuuf wani hin jenne hin jiru waan goon dhabne waan aqli kenna ol yoo ta'u gize gari wama